qarshii 200 qofa fuutee itti laatte. Manaajerichis maalidha kuni qarshii 800 dabali ittiin jedhe. Isheenis qarshii 800 herrega guyyaa lama nafaana bulteefanii irraa kutadhe jette. Manaajerichi guddaa rifate ija itti. Abaye malo koya abaye malo karra geesse maafolse nejalo karra geesse maafolse. Dubbiin karaa baatu dhabde. Mee taatee harmaan gadii kana qalbiidhaan hordofaa. Yoo isinitti tole akkuma koo itti bohaartu ta'a. Dhimmichi kunoo akkasii. Dubartiin tokko guyyaa dhaloota ishee waggaa 45ffaa kabajachaa turte. Bu'uuruma kanaan haala gaariin kabajuu waan barbaaddee fi gara hoteela beekamaa jabanaa tokko deemte. Guyyaa lamas achi bulte. Gaafa guyyaa sadaffaa gaafa ba'uuf kaatu biilii kaffaltii fidanii isheetti kennanii. $1,000 kaffalii jedhamte. Inni rifatte. Bultee guyyaa lamaa fi siree qofaa fi $1,000 kaffali jechuun maal jechuudha? Ni saamtu moo? Jettee maraatte. Namichi biilii herregaa itti kenne kunis kan kaffaltu siree qofaaf miti. Ciree ganamaa, daakaa bishaanii, siphaa fi jiimii dabalateetu isheedhaan jedhe. Isheenis ani ciree hin nyaanne. Waan ati amma bishaan daakuu, siphaa, jiimii, jinni jaankaa jettu kanas ani itti hin fayyadamne jettee sagalee ol kaastee iyyite. Namichis gaafa isaa gamu manaajera hoteelichaa waame. Hojii geggeessaan yookaan manaajerri hoteelichaa falmii yookaan gaaffii ishee erga isatti himanii booda isheedhaaf haala hoteelichaa ibsuufi eegale. Elaa maal sitti fakkaate? Hoteelli kun jiimii qaba. Sagantaa muuziqaa affeerraas qaba. Amma edda galgalaa keessummoota hoteela keenya keessa jiran hundaa fi sagantaa addaa affeerraa dhugaatii qabna turre jedhee osoo ibsaa jiruu harkaa buttee. Ani siree qofa malee kan biraa tokko illee hin fayyadamne jettee eeyyite. Namichis fayyadamuu dandeessa ture. Ati hin fayyadamin malee hundumtuu jira ture. Hin fayyadamne jechuun hin kaffaltu jechuu miti isheedhaan jedhe. Dubartittiinis xiqqoo dhaabbattee erga itti yaadaa turtee booda qarshii 200 qofa fuutee itti laatte. Manaajerichis maalidha kuni qarshii 800 dabali ittiin jedhe. Isheenis qarshii 800 herrega guyyaa lama nafaana bulteefanii irraa kutadhe jette. Manaajerichi guddaa rifate ija ittiin hojjettoota achi jiran ilaaluu dadhabe. Hodhamaa
ani yoominsi waliin bule jedhe. Isheenis ani guyyaa lamaanuu as hoteela kana keessan bule, dhuftee na bira buluu dandeessa ture. Na waliin hin bulle jechuun hin kaffaltu jechuu miti. Eeyyee hin fayyadamne yookaan hin tajaajilamne jechuun hin kaffaltu jechuu miti jettee baatee qajeelte. Nama dhiba dhugaa nama dhiba. Dubbiin karaa baatun namne ree. Dubbiin karaa baatun namne ree. Eeyyee miila jalaa fudhadhaa. Waan fedheefiyyuu hanga xumura viidiyoo kanaatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Erga dhuftanii egaa laayikii osoo hin tuqin, hiriyoota keessaniif osoo hin qoodin, maatii mana kanaa osoo hin ta'in hin deeminaa. Akkas otoo hin godhin yoo deemtanii mana nyaataa dhattanii nyaattanii dhugdanii herrega osoo hin kaffalin deemuu waliin tokko akkasinitti hin taane jennaa. Qoosaan qoosaadha, nan qoose dhugaadha. Guddaa galatoomaa. Laayikii tuquun dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Viidiyoo taanuun hanga wal agarrutti bakkaa fi haala keessa jirtanitti nageenyi keessan haa baay'atu. Dachaan isiniif haa baay'atu. Viidiyoo taanuu wal agarraa. Hangasitti nagaatti. Ciao.